Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube channel kiyya. Nagee keessanii bakka jirtanis nagayaan isinaaf. An Hannaa Muhammadi arranta nagaa waan tokko isin qabadhe dhufeetiin jira. Ogayyuu sirbaan takka immoo pirankii seegaleetiin jira. Saniin qofa akkana ni jee arra seenaa isin barsiisu tokko isin fitee dhufeetiin jira. Kara seenaa sanii dabaruu kiyya dura immoo warri maatii kiyya taatan hedduu galatoomaa jecha warri hin ta'in immoo asumaan subscribe like share godhuudhaan maatii kiyya ta'an ammaan tana asumaan karaa seenaa isin dabarsaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u na hordofaa. Barsiisaa tokkoo fi barattootaa ture. Barsiisaanis osoo barumsa hin eegalin gorsa tokko ni kennaa. Akkasumaan arraan tanaas gorsa tokko isaanii fidee dhufe. Gorsi sunis maali? Osoo barumsa isaa hin eegalin gaafii isaan gaafate. Gaafiin isaan gaafate sunis maali? Gaafiin isaan gaafate doolaara 100 keeshaa baase. Doolaara 100 kana mee as keessaa namni doolaara 100 kana fadhu harka waasaa nama tokkoof isin keessaa nama tokkoofin doolaara 100 kana kannaa jee isaan gaafate. Barattoonni hundi harka baasan. Hayyee mee harka keessan gad deebisaa jee lammada isaan gaafate. Maallaqa san shukkuumee lafatti darbe. Ammaan tana hoo namni doolaara 100 kana fadhu jiraa jee gaafate. Ammas barattoonni harka baasan. Hayyee ammas jeeti maallaqa san lafa rige. Amma hoo namni maallaqa kana fadhu ni jiraa jee gaafate. Ammas irra deebi'een ijoolleen harka baasan. Gartanii barattoota gatiin maallaqaaf qabdan hin hirrifne. Maaliif beeytanii? Kufuus, riguus, darbus doolaalii 100 doolaaluma 100 waan ta'eef. Kanaaf nutis gatiin ifii qabdu ilaalchi nuti ifii keenya kenninu kana ta'uu qaba. Hanqa fedhe kufnus kaanus nuti numa waan taane qofa namummaa keenyaan namuun nu kabaja. Kanaafuu akka doolaara 100 sanitti doolaalii 100 akka fedhe xuraa'us darbinus akka feene goonus doolaara 100 doolaara 100 irra hin hir'isu. 50 ta'uu hin danda'u. Kanaaf nutis gatiin ifii kenninu guddaa ta'uu qaba. Gatiin nuti ifii keenyaa kenninu bakka guddaa kufnee hin hafnu waan ta'eef. Kufnullee achumatti hafuu osoo hin ta'in lafaa kaanee dhukke keenya ofirraa horgufnee nama taaneef garsiisuu qabna. Anaasii tokko ture. Osoo dalagu jiru daree isaan isaa dhufe. Isee dalee isaan isaa dhufe gabbu'ee waa gaafate. Maal je'een? Xurataa bahuun barbaada. Amata hedduun isin bira dalage. Kanaaf sa'a naaf kan warra kiyyaa wajji maatii kiyyaa wajji dabarsuun barbaada. Kanaaf xurataa na baasii jee gaafate. Dalee isaan isaatis hedduu rifate. Maaliifuu warri achi keessa dalagan keessaa cimaa isa tokko waan ta'eef. Gaafii isaa kanarra immoo deebisuu hin dandeenye. Kanaaf hayaa garuu waanuma tokkoon si gaafadhaa jee. Hayyee na gaafadhu maal inni jee gaafate. Waan inni si gaafadhu waanuma tokko innis mana tokko qofa na ijaaruu dandeessaa jee. Hayyee siif hin ijaara jee. Kara hojii seene. Mana san hedduu itti rankane qalbii tokko maleedhaan mana san dalagu eegale. Akka duraan dalagu gabbu'een mana dalage. Mana akka malee godhee dalage. Likin hin dalaynee fi likin hin hojjanneef jechii jarjara hayyama bahuu san qofa inni qaba waan ta'eef mana san dalagee xumure. Inninis dhufe mana laalan. Egaa mana laalanii booda qulfii kisha keessaa baase. Dala isaan isaa kisha keessaa qulfii baasee hodho jee. Maali jee gaafate. Manni mana keeti. Maaliifuu amata hedduun bira dalayde waan ta'eef akka badhaasaatti badhaasa kiyya tokkoffaa waan ta'eef kana naasii badhaasi jee kanneef hedduu rifate. Hedduu gadde. Hedduu sheenya. Way jee rifate. Silaan kiyya ta'uu beekee likkittiin dalagaami bareecheetiin dalaga ture barti. Gartanii yeroo hedduu waan nu qunnamuun beeknu. Arraan tana waan gaarii yoo dalayne boru nuuf ta'a. Kanaaf inninis hedduu sheena. Arrarra dhaabbanne waan boru nu qunnama beekuu hin dandeenyu. Yoommoo waan gaarii dalayne boru nuufis waan gaarii dhufu waan ta'eef inninis hedduu sheena. Eega dabree booda sheenuun faayidaa hin qabu.
egaa waan takka ta'e booda faayidaan qabu sheenaa'uun ammarra garuu waan gaarii dalaguun nurra jiraata. Kanaaf nu hundi waan gaarii dalagnee har'a nuuf waan gaarii dalaguun boru numaaf waan ta'eef nu hundi waan gaarii haa dalagnu akka anaatichaatti akka boota hin sheenuun waan keenya ta'uu danda'u fa'aa ofirraa dabarsinee akka malee goonee boru waan keenya ta'ee itti sheenuun akka hin taaneef waan gaarii haa dalagnu waan bareedaa haa dalagnu if cinaa haa lallaallu. Seenaa ajaa'ibaati. Gabaree tokko ture. Ooyiruu isaa akaafaa qalbiidhaan gammachuudhaan yaadaan malee jiraata. Akka tasaa ta'ee gurbaan tokko itti dhufe gaafate. Maal jee gaafatee beektanii? Silaa bara arraan tana milkuurii qubanyalee keetii silaa qabaattee biyya kana bittaa jeen. Jecha kana qofa dabarsee biraa kute. Gabartichi mana gale. Hedduu yaadda waa bulee halkan sana. Hirraan ganama ka'e. Ganama gisee qawwee yaadatti ta'e. Yaadni isaa maal ture beektanii? Milkuurii san arkachuu qofa ture. Kanaaf waan inni jeensa yaadachaa bulee ganama isaa ooyiruu isaa gurguree maatii isaa adaraa kennee kana magaalaa kute. Maal barbaada? Milkuurii barbaada. Kutee maallaqa qabu hunda fixee waan qabu hunda bakka milkuurii barbaadaan achi deddeemaa olee bulee ture yeroo hedduu ture. Milkuurii san arkachuu hin dandeenye maallaqa sanillee maallaqa firraa qabu fixee karaa maatii isaallee deebi'uu hin dandeenye ni du'e jechuudha. Osoo mana isaatti hin deebine. Akka tasaa tahee guyyaa tokko namni ooyiruu irraa bitee sun osoo bishaan ooyiruu isaa obaasuuf jiru waan ifu tokko arge. Wanni ifu sunis maali jee gurbaan addan baafame. Maali jee fuudhee faaya manaa godhate. Fuudhee mana fannise. Faaya manaa godhe. Akka tasaa tahee gurbaan irraa dura gurbaa kaaniin akkas jee kun itti deemaa dhufe. Mana gisee seenee fuula dura ifaa ture. Ollaalee ifa san. Ifa san ollaaleeti gaafii isa gaafate. Gaafii isa gaafate. Gurbaan ooyiruu si gurgure kun hin dhufne hin deebine jee. Hin deebine. Garuu maaliif na gaafatte jee. Lakkii bari inni waan ati asirra fanniftee kana barbaada magaalaa galee jee. Hai wanni kun taanaan bar mooraa keessa guutuudha jeetti. Gartanii mooraa keessa guutuudha. Hoosiin garsiisaa jee isa garsiise. Gartanii yeroo hedduu waan nu cinaa jiru ilaallu waan nurraa fagoo malee waan nu bira jira akkana jennee ija bannee ilaallu waan nurraa fagoo achi dheenee ilaaluu waan barbaannuuf. Kanaaf nu hundi if bira waa hundi sammuu keenya keessa jira waan ta'eef dalagaanis ta'e meelkooriinis ta'e waan maallaqa meelkooriin fidu sun nuti si yoo dalagnee ni finna waan ta'eef if cinaa ija bannee cinaacha keenya bita mirga jennee ilaallee waan nu cinaa jiru ilaallee cinaa jiruun silaa fayyadamne gaarii na fakkaata. Maaliifuu gurbaan kun mooraa isaa keessa osoo guutee jiru osoo adda hin baafanne beekuu dhabuudhaan waan san barbaada magaalaa galee lubbuu isaa dhabe. Hanqam keenya nuti hoo waan nu bira jiru dhabne kan rakkachaa jiru. Waan nu bira jiru osoo laaluu dadhabne harka namaa fuula namaa dura dhaabbatu. Kanaaf nu hundi ni dandeenya waan ta'eef wanni hin danda'amne hin jiru waan ta'eef ni goona ni dandeenya. Sammuu keenya amansiisuu qabna. Hanqam keenya osoo hin baranne osoo hin qoonne qabxii barbaada kan deemnu. Hanqam keenya hoo osoo hin dalagne mindaa bareedaa kan barbaannu. Kanaaf wanni hundi yoo dalagne ni ta'a waan ta'eef yoo qo'atan qabxii bareedaa ni dhufa. Yoo dalagan mindaa bareedaa ni argatan. Yoo dalagne waa hunda godhuu ni dandeenya. Kanaaf haa dalagnu haa carraaqnu ifturaa fi iftuba haa laalluun isin jaa. Seenaan ilaamu isin himeerra akka waan gaariirraa barattan abdiin qaba. Ammaan tanaas seenaa tokko jira. Seenaan sunis maali? Ijoollee xixiqqoo lamaa jira. Ijoollee xixiqqoo lamaan taphachaa turan. Osoo taphachaa jiranii kun hancaa qaba. Tun immoo karameellaa qabdi. Osoo taphatanii karameellaa fi hancoo san wal jijjiiruu barbaadan. Kadhiiraa sun mee hancoo kee kanaan naa jijjiirii jeen.
isinis haayetee hancaa guutuu jijjiirteef. Inni immoo maal godhe beektani? Asitti ilaala. Karamellaa isaa keessaa abbaa tokko hambifateeti kan kanneef. Isiin guutuu isaa hanniteef. Adda galan. Isiin rafaa bulte. Inni hirribni jarran baane. Maaliif beektani? Inni gizee kannu karamellaa tokko irraa hir'ise. Isiin guutuu hanniteef. Yaaddaa bule. Wanti isa yaachise maali? Akkanaan karamellaa irraa hir'isetti isiinoo hancaa irraa hir'istee naa hannite je'ee yaaddaa bule. Isiin garuu qalbii yaada takka malee rafte. Maaliifuu waan jaamte san guutuu waan kannite jecha. Inni immoo waan kanneerraa abbaa tokko irraa hambifate. Maaltu jira beektani? Haati hattuun ilmoo namantu itti Oromoon. Yeroo hedduu waan nuti goonu kan namni sunis godhu nuuf fakkaata. Ijoolleen sunis isiin yaada malee rafte. Maaliifuu qalbii si keessa waan jiru waan hambifattee hin qabdu waan gootee hin qabdu. Naqee arrafu jirti. Inni immoo badiin inni dalagee sun hirriba isa dhorkee bulche. Gizee nama bira dhayini kan namni sun akkas nu godhu nuuf fakkaata. Osoo namni haasa'u jiru yoo bira kunne namni kun noo haasa'u jira jennee yaan. Maaliif nuti akkasi waan ta'eef. Yoo ani akkas ta'e namni sun gizee haasa'ullee ifiin shakka kan na haasa'uunsaa. Gizeen aan dabru tasa yoo namni kofle kan na kofleensaa. Maaliifuu anaan nama kofla waan ta'eef. Kanaaf yeroo hedduu waan nuti goonu qalbii keenya keessa hasaasa. Gizee qalbiin keenya keessa hasaase waan namni hin goonillee kan godhe nutti fakkaata. Nu godha waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota keenya waan akkanarraa of qusadhaa. Wanni kun barumsa guddaa qaba. Waan gaarii waan bareedaadha. Iftaanee haa jiraannu. Of taanee haa deemnu. Qalbii keenya yeroo hedduu namaaf gaarii haa yaannu. Namaaf waan bareedaa haa yaannu. Gizeemti namaaf gaarii yaanne namni sun illee gaarii nu yaada waan ta'eef. Yeroo hedduu garuu yoo namaaf hamtu yaanne namni sun illee hamtu nu yaada. Kanaaf shakkiidhaan waa balleessuudhaan waan hin taane yaaduudhaan haran taane deemurraa if haa qabnu. Waan kanarraa barumsa hedduu akka baratan abdiin qabaa. Waan gaarii haa yaannu. Qalbii keenya nagee haa gunnu. Sammuun keenya nagee haa harkatu. Haa boqottu. Hanqa seenaa biraatti walitti deebi'u.